ispaaltiin gootu daandiin dhoqqeen biyya rakkisee namni kufuudhaan saabatee dhumate kantiibichi hin beeka maal kufuun kun maal akka ta'e itti kolfinaan lubicha areeti maal na kolfita jaartiin kan keetu torbee kana keessa sadii kufteerti siifuu yaaddu yeen Adaasin agora ragaatiin kubeena araarsaa jetti inni maal godhe inni kuma maaliif Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kun YouTube keessan gabayaa tuub jechaadha. Guyyaa har'aasi akkuma amala keenyaa akkuma kana dura baratame nama lama ta'anii isin bohaarsuu isin bashannansiisuu fi isin kofalchiisuuf dhufnee jirra jechaadha. Garuu wantoonni tokko gama akka waan kana yookaan isin kolfisiin isin bashannansiifne kan godhanis jira maaliif namoonni baay'een kolfaniiti. Eka hojii dadhabanis jira akka kufaniitiin xiqqoo qeensirraa cabellina baay'eetu jira jedhaniitiin nuunganii jiranii kanaaf ammoo tuyyuu feeggadhaa jechaati. Kanaaf yeroo jalqabaatiif gara dhuftan subscribe gochuudhaan wantoota baay'ee asirraan hubattanii bohaartanii bashannantanii warroonni miseensa keenya taatan ammoo subscribe godhan share like gochuudhaan nu faana bu'aa isiniin jenna. Kanaaf Abdiisaallee isa soquuf jecha sa'aatiin hamma kana nurraa gahee jira isaaf nuuf filcha jedha. Abdiisaas kunoo qabee dhufee jira jechaadha. Kanaaf waan baay'ee qabannee dhufneerra kan ammoo tuyyuu wajjin laalaa wajjin ta'an waliin kolfina. أنا هردوفا جدا خلت من قرب دي سات سند برسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هردوفتو تا جباياتو بنا هسني بديتين جرا سبب بين أساسي أسرع دفيتين كارا نقو بديتي بيانا بالليسني تجرو. سبب كارا بديتين جرا خيسوما وامانيتيني خيسوما كارا نياچ سافي أمواسين دربوني سريوتي. Akkasiidha garuu ammoo akkasna godheetiin nama qachiiseetiin jira guyyaa har'aatis baqadheetiin kaameramaan wajjin hojjeteetiin jira. Kanaafuyyuu har'as waan adda ta'edha kan isin biraan geennu hanga dhuma viidiyoo keenyaattiin wajjin tura. Share like gochuun dagatina YouTube chaanaalii keenya kiyya subscribe godhaa isiniin jedha. Waan nama ajaa'ibu tokko guyyaa har'aa gadhiiseetiin ture. Facebook irratti kaleessa waa'ee baangaalii haasaa guyyaa keenya dabarsineetiin jirra. Har'a waa'ee cidhaa haasofneetiin dabarsine boruu homaan nuuf galaata waan jedhudha. Har'a waa'ee cidhaatti haasayeetiin ture. Caaltu argitee miti. Isarratti xiqqoo waan jedhuudhaan qaba. Viidiyoo sanarra namoonni baay'een tokko gara biraattis fudhataa beekta. Akkasiidha mee waan qabdu itti gaggeessu uummata kanatti. Kanaaf gama kamuttuyyuu osoo hin ce'iniin dura wanta xiinxallee fi wanta haala yeroo ammaa kana wal qabateeti fi haala barumsa biyya keenya kana wal qabateeti waan xiinxallee tokkotu jira. Maaliseetu wantichi biyya kana keessatti yookaan biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti barataan kaampaasii seenee baratee waggaa baay'ee cinqamee qabxii olaanaa yoo galmeesse injiinaringii yookaan meedisinii baratee injiinaringii biyya jaaraa kun ammoo tuyyuu nama wallaana warri qabxii itti aanu qabxii sadarkaa lammaffaa galmeesse waa'ee seeraa kana baratee warra qabxii tokkoffaa galmeesse kanneen hooggana. Kallattii masaniin haaluma saniin deemee warri qabxii sadaffaa fidan siyaasa geggeessa. Siyaasa geggeessanii paartii isin dhadhaabanii sila warra tokkos kaasee isin himuu danda'a. Warra sadarkaa tokkoffaa fi warra sadarkaa lammaffaa kana hoogganu. Isarra kasi dhibuu fi si dinqu warri qabxii isaanii woo ga'uu fi diddee rakkatanii jalaa haftee jette hooma waraana dorgomanii warra qabxii tokkoffaa lammaffaa galmeessan kan fedhaniin tuman fedhaniin ajjeesan. Kana gadi wal hoogganaa amma hoo argite biyyoota guddatan keessatti namni qabxii olaanaa fi hojjetaa olaanaa jedhamee kan fudhatamu warra qabxii olaanaa foolisaa. Kanaaf ammoo namni qabxii woo hin geenyeef foolisa barata. Itoophiyaatti ammoo dadhabee yoo jalaa buutee isa dhaqa waraana seenaa achiin boodatti ammoo gadi wal hoogganama. Gadi wal hoogganama isaadha abbaa fedhe kan waan fedhe godhu kuni haala Itoophiyaatti waan baay'ee tokko nama ajaa'ibudha. Akkamitti waa'ee kana ilaaluu dandeessi? Akkamitti argitee jiru gaa? Dubbatiin cimtu anumaa faateettu. Warroota ammaa jechuun eenyuuf akka ta'e warroota ammaa ni hin beeknaa garuutti ammoo. Nama tokkoon kaasee jedhee dhiisi nu qoca. Faateettu yeroo tokko asumaan baacoo wayii hin ulfaatti xiqqoo gara mataa kanaan ulfaatti baacattiin. Nama lamaan qabnaa godhe. Namicha tokkotu uummanni hawaasni naannoo tokko jira naannoo san lubni tokko jira. Hawaasni naannoo sanii in sagaagala. Inna
Shakalat. Bakka dhufanii ganama sin dhufanii galgala sin dhufanii sagaagalummaatti kufne waaqaan nu araarsa jedhanii lubicha gaafatan. Itti baatee jennaan bakka lubichi naare akkasiin jedhinaati hin kufne bichaa jedhaa jedhee. Bakka jechuun yoo gaafa akkas jettee waan sana akka dalagee beekaa hin kufne jedhaa jedhee bakka namni waan kana dalagu dhufaa hin kufne waaqaan nu araarsa jedha. Kunis hin kufne waaqaan nu araarsa jedha. Osuma akkas godhu lubichi inni kun deeme kan biraa dhufe. Haarofni dhufe. Haarofni dhufe kun hin kufne hin beeku. Hin beeku. Kun hin beeka kaaka duraa. Hin beeka duraa. Inni haarofni kun erga dhufe uummanni dhufe waan kana dalagee yookaan sagaagalummaa kana dalagee bira dhufe lubicha haaraa dhufe kana hin kufne waaqaan nu araarsa jedhaan ishii jedha. Hin kufne waaqaan nu araarsa ishii jedha. Namni itti baay'annaan aaree deemee gara kantiibaa magaalichaa bira deemeeti. Ati kantiibaan magaalaa kanaa daandiin ispaaltiin gootu daandiin dhoqqeen biyya rakkisee namni kufuudhaan saabatee dhumate kantiibichi hin beeka maal kufuun kun maal akka ta'e itti kolfe. Itti kolfinaan lubicha aareeti. Maal na kolfita jaartiin kan keetu torbee kana keessa sadii kufteerti siifuu yaaddu yeeni. Asiin xo'a godha dhaqaatiin hin kubeena araarsaa jetti. Inni maal godha inni kuma maaliif beekaree seera lubichi duraa sun baasee deemeedha. Kanaafuu iyyuu akkasiidha baay'ee tokko nama ajaa'ibdi hadha waan ciccimaa qabattee dhufaa jirta. Keessa gammachuu atis dhuftee godhanneeti kanaaf soqaa jedhee asirratti illee guyyaa himee jira. Kanaaf waa baay'ee kolfaa turre guyyaas gaaffii kana dura gaafatamis deebifnee asii kaameraa kee maanii kenna faanas taanee gaaffii tokko wal gaggaafannee hin jedhu fa'aa jedhaa turre. Kanaaf sila namoonni baay'een irratti hirmaattanii gaaffichi ammoo afaaniin yookaan arrabaan jechuudhaaf malee barreessuudhaaf baay'ee dhiba. Baay'ee dhibee. Koomentii jedhatti ammoo sagalee akka keettanii rakkisaa waan ta'eef. Yuutuubaa gammaa wanta kana hin finne booda irratti garuu sagaleedhaan koomentii kennuun akka jalqabamuudha. Achi jalatti sagaleedhaan koomentii ni kennattu waan barbaadda waan bari sooftiroonni baay'een dhufaniiti jiran barreeffamuma kana. Kan sagaleetti si jijjiiran wanti ati wanna jettu tokko illee hin jiru. Baay'ee tokko wantoota garaagaraa fureeti jira. Google wanta akkanaan qaba jechuudha. Tiraansileetii isaa sagalee ni dubbataa barreeffamaan sii ka'a. Yuutuubis fuulduratti koomentii jalatti wanta akkanaan ni jalqaba. Garuutti ammoo baay'ee tokko ulfaata achi booda viidicha dhageeffadheetiin jira. Hin jedhu anis hin beeku. Akkasiidha adda viidiyoo tokko jedheetiin ture. Viidiyoon sunis kan waa'ee guyyaa har'aa jechuun ijoolleen Oromoo ittiin oolanidha. Namni duri namni kan adda yookiin ammoo du'aa godhatee hojii wayii irra bobba'uudhaaf oolmitti guyyaa har'aa kana waan akkasii barbaaddataa beekta. Amma garuu ajandaa maaliin oolla guyyaa har'aa waan jedhudha. Akkuma duratti isin jedhe kaleessa ijoolleen shamaraa biyyoota arabaa jiran kunniin ijoollee baangaalii walii wantoota garaagaraatu jedhama beekta. Kaleessa sanarra oolame. Har'a ammoo cidha caaltuu irra oolameetiin ture. Cidha caaltuu irratti anini ijoolleen arsiidha yookiin ammoo warri arsiidha haraama dalagaa gabbara nyaata hin jenne. Ani kan jedhe naannoo kanatti gabbarri haala kanaan jira kana jedhe malee naannoo biraatti bareedaadha warri naannoo biraa waan gaarii dalagaa naannoon kun badaa dalaga hin jenne. Garuu ammoo wanta sirraa'uu qabudha. Fuudhuu jechuun naannoo kanatti baay'ee tokko rakkisaadha wanti hundosni tokko illee hin jiru. Ka fuudhuu dandeettu baanaa 15 hanga 20 yoo qabaatte yookiin ammoo uffata halkan yoo qabaatte qarshii 50 yoo qabaatte isa gadaanaa jechuudha. Kanni yoo qabaatteedha fuudhuu ka dandeettu naannoo kanatti kun jala sararamaadha. Garuutti ammoo wanti taa'ame kun horii yoo ilaalte uffata halkan yoo ilaalte waan ajaa'ibaati. Kanarraa kan ka'e naannoo kanatti xiqqoo rakkisaadha jedhe malee ani naannoo kanarraa illee fuudhinaa hin jenne naannoon kun haraamaa wanti inni dalagaa jirullee hin jenne akkasitti namoonni tokko ammoo arrabni asii ka'eetiin haga Finfinnee keessaa dheerata. Waanuma biraa waan keerii dhaga'uu hin danda'u beekta. Waan biraa kuma hin dandeenye oduu kana akkana godhuu danda'a. Kanaafuuyyuu warroonni asirratti jirtan baay'een keessanii abdiisatu waan hordoftaniidhaa fi achiif isinii deebisaa. Kanaafuuyyuu walumaa galatti isin bashannansiisuudhaa fi hundumni keessaniiyyuu rabbi jaarsa isinii haa baasu. Kagabbara isinii baay'ates bilaasha isinii haa kennanii ijoollee shamaraa baay'ee qabna warroo dhiiraa fuudhuu barbaaddanii wantuma ganaa illee kafaltanii koottaan bira isinii kennina. Inni akkasii maal jedhan namni kan qaawwasa hanga balbala hin arganitu tanammaa galimmoo
Homa takka hojjechuu hin danda'u bira namni sunniin. Argaa jedhanii. Bayeetiin ajanda moyii kenneetu maanii haasaa xooxoo takka faayidaa kan qabne beektaa akkuma bada namicha sanii akkana jedheeti uummata arrabsu saniiti. Beektee namichatti sana dullatti korkoraata wanti fiddi tokko illee hin jiru. Akkasiitu baay'ata. Namni sun uummata akka illee Oromoo bu'aan inni buuse tokko illee hin jiru garuutti ammoo arraba dheerachuu mudhachuu dhibaqa akkanuma ni jira. Akkasiistu nama jecha nama wayii gara biraatti hiika. Kanaaf walumaa galatti iyyuu haba shannantanii dhaabaa asirratti kan dhufne shimbirsiisuudhaaf malee xaabiyaa biraa yookiin ammoo sagantaa biraa keessa seentanii dhaafi miti. Kana fakkaataa asirratti yeroo kamiiyyuu namoonni baay'een waa'ee gabayaatu birratti gaafii garaagaraa dhiyeessu. Footoo biffeedha yookiin ammoo biffee gatii isaa maal isaa alga wantoota garaagaraa gaafatu beekta irra caalatti ammoo biffee kana gaafatu waa'ee biffee haadha hojjedhee wal qabatee jechuudha. Kanaafuyyuu yookiin lakkoofsa kee yookiin liinkii kaayee fi viidiyoo akka hordofanii namoonni baay'een dhufanii na gaafatu. Garuutti ammoo yeroo sanitti waan harkaa qabuudhaa miti kan meeshaa kanneen isin qopheessu isaadha. Koomentii jala seenuudhaan gaafachuu ni dandeessani. Wanta barbaadan kamiyyuu kana guyyattis yoo biffee barbaadan taate waan rakkisuudhaa miti. Biffee bichaa hojjettee yoo biyyattiin. Farnichara kana farnichara. Kuni isinii dhiyaata. Garuutti ammoo isaa qunnamaadha lakkoofsi isaa duwwaa 9 38 68 98 68 20 kana qabadhaati isa gaafadhaa. Footoo biffee ta'e, ka soofaa ta'e, ka algaa ta'e, ka namaa ta'e isatu isin erga isa gaafadhaa isa hojjinaasaa koomentii jalas gaafachuu dandeessani. Namoonni baay'een gama kee dhuftanii ni gaafattu deebii namaan deebiftu jettanii waa'ee biraa hojjetaa ammoo waa'ee biffee isinii wanna jechuu waan hin dandeenyaaf dhiifama. Isa gaafadha lakkoofsa kana fayyadama. Lakkoofsa asirra kaa'amuun tokko isin fayyada. Isaafis baay'ee tokko bareedaadha. Maamila si hordofuudhaa fi deebii yeroo sanitti deebisuu jechuun isaan gammachiisuudhaaf kana hojjetaa jirtus. Kanaafuu deebii gaafii gaafatanii yoo deebiin arganne xiqqoo rakkisaadha yoo argatan ammoo ni gammadu itti fufan jechuudha sifaanaa. Kanaafuu lakkoofsa kana qabadhaatiin seenaatii gaafadha wanta kamiyyuu gaafii baay'ee gaafatu beektaa. Hanga manaa nuu fidduu, hanga naannoo jirru, hanga maaliidha. Wantoota akkanaa gaafatu yeroo baay'ee. Biratti viidiyoo tokko hojjennu meeshaalee hamma manaa geeffamanii fi meeshaalee isin geessuu hin dandeenye kadhattanii iddoo sanii bitattanii jedhameetiin viidiyoo keessatti osoo hin dubbatamne hafee hin beeku. Garuu kan arguu fi dhaga'uu kan dhabdan sababa viidicha hordoftanii xumuruu dhabuu. Inni lammaffaa ammoo viidiyoo jalqaba laaltanii irra luftanii gara dhumaa seexxanii laaluu irraa kan ka'e information guutuu isaa arguu dhabuu dandeettan malee viidiyoon hunduu iddootti gurguramu qaba. Lakkoofsa ittiin argattan qaba. Lakkoofsa kiyya qaba. Kan warra meeshaa gurguruu qaba. Malatti isinii geeffamu immoo hin geeffamus qaba. Gatiin ofirraa qaba. Viidicha seeraan hordofnaani gaafii tokko illee isin keessatti uumamu. Namoonni baay'ee yeroo tokko viidicha barreeffama irraa kan hundaa'u jira. Barreeffama isaa laaleetumaani dhufee koomentii jalatti gatiin isaa meeqa siin jedha. Gatiin ni jira. Iddoon ni jira. Wanta baay'eetu jira. Kuni faayidaa keessaniidhaaf waan barbaadan hanga dhumaa yoo gullaaltan waa hundaa'ee argachuu dandeessa. Fakkeenyaaf osoo lakkoofsi achi jiru osoo mana hin geeffamu naannoo ati jirtu osoo jiru gaafii gaafatteetiin deebii isaa eeggachuu jechuun rakkisaadha. Waan achi keessaa argattu kanaafuyyuu fakkeenyaaf suuraa isaa warroota gaafatantu jira. Achi jala seenaati viidicha keessa suuraan ni jira. Wannaan isaadha. Kanaafuu isa keessa yoo argachuu ni dandeessani. Garuutti ammoo lakkoofsa warra saniis ni jira bara. Lakkoofsa warra saniis waan jiruuf warra sanuu gaafachuu ni dandeessan. Warri hojjetu suni direct yeroo sanitti deebisanii deebisuu danda'a. Inni biizii ta'uu danda'a. Kanaafuu viidiyoo xumuraa dhugaa viidiyoo guutuu xumuratanii lakkoofsa sun hundaayyuu ni argatan. Viidiyoo eenyu kenna qofa hin taane kanama kamiyyuu namni jalqaba irratti fakkeenyaaf waa'ee sanaa sa'eetiin akkaataa itti argattan dhumarratti kan haasa'u namni. Akkuma jalqabeen boota akkana argatta jechuu hin danda'u. Kanaafuu san argachuudhaaf viidiyoo dhumaa deemuun isinirratti dirqamaadha. Kanaafuu gaafii keessanii fi yeroo kamiyyuu deebiin argattanii waan biraa yoo qabaatte itti miti ni kunna. Kanaaf odeeffannoo guyyaa irra qabanii dhufneef asuma irratti goolamneeti kan asirraa hafee fi waan nu biratti hafee fi waan isin biratti hafe illee yeroo biraatiif isinitti deebina. Viidiyoonis akka isinitti hin dheeranne hojiidhaanis biizii ta'uu dandeetta waan ta'eef isinitti hin dheeressinu asuma irratti gabaabsina hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti gama kiyyaan asumatti
nagaa isiniin jedha. Nagaan tura. Ayyee viidiyoo biraataa godhatti deebinutti nagaan nu tura.